nuti ummata gadaati ummata dimokiraatawaadha yaadaan wal waqaruu wal falmuun karaa kanaa miti karaa kanaa sirri jecha kanaa miti jecha kanaa sirri jedhanii wal mormuun rakkoon qabu garuu teenyee waliin waqarru kophaan deemin kayattaniif warri Jawaar kophaa deemaa jee ilmaan Oromoo suuti biyyoota Arabaa kana keessa qaaniidha jechuutti qaanfachuudha qabna. Ilaalchoota amma nuti jiru waa'ee gantummaadha. Itoophiyaanummaa fi Oromummaa wal lolu jira. Hawaasni keenya rakkoo guddoo keessa jira. Nama biyya san dhaqee deemeetu argaa jechuudha. Arsii bahaa nama tokko miti ati miliyoona 60 yeroo tokko uumamte Abbe Jawaar Mohammad bagaluuf dhalatte. Ani deeggaraa paartii badhaadhinaati. Anillee akka nama deeggaraa badhaadhinaa tokkotti gaafii qabu marayyuu Jawaariin gaafachuudha. Wanni biyya keessa jiru bilisoomne jennee yeroo silaa itti gammannutti. Ilaalte agam itti gammadu. Wow, qophii baay'ee bareedaa fi qophii baay'een eegamini especially haala weezarii jiruun kaansil ta'a jedhee namni hedduun yaadee tureyyuu garuu weezarri kun akkuma jirutti ta'ee uummanni haalan eegamne walitti baay'inaan dhufe moola mara guute is very crowded uummata 3,000 walitti tilmaamuun tafee UK keessatti iyyuu namni hin hafne jechuudha. Akkami gammachuun kan kee maal fakkaata? Gammachuu baay'ee bareedaadha baay'ee itti gammannee jirra hin gaabbuun as dhufee UK magaalaa Manchester. Bitatti dhufte? Ani Liitraa dhufe. Ani deeggaraa paartii badhaadhinaati. An badhaadhina deeggaraa. Laakiin obboleessi keenya Jawaar asitti nu yaamee nama paartii marayyuu deeggaru asitti yaamee gaaffii deebii qabdan kottaa gaafadhaa jedhee open gaaffii deebii openii waan nu godheef akkasumatti Jawaariin bira dhuftanii gaaffii qabdan gaafachuudhaaf dhaaba kamiyyuu deeggaruu isa Jawaar Jawaariin deeggaruu isin barbaachisu dhaaba kamirraayyuu dhuftanii Jawaariin gaaffii qabdan gaafachuu hin dandeettanii bifa saniin anillee akka nama deeggaraa badhaadhinaa tokkotti gaaffii qabu marayyuu Jawaariin gaafachuudhaaf asitti argame. Manchester Bolton keessatti argamna. Kitaabni hadha hin dhumatu yoo hadha carraa bitachuun argatin iyyuu akkasumatti Manchester irratti dhuftanii qaamaan koreerraa yookiin immoo onlaayinarraa argachuu hin dandeettanii dhaaba kamiyyuu yoo deeggartan kitaaba isaa dubbisuu wanni isin daangessu hin jiru warri dhaaba kamiyyuu deeggartan kottaa kitaaba isaa bitadhaa isiniin jenna galatooma. Ulfaadha atillee ulfaadhu fayyaa argadhu yaada bareedaa galatooma. Paartii badhaadhinaa deeggartaa akkasuma immoo carraa gaarii. Isinillee warri Jawaar deeggartan. Ulfaadhu. Ani paartii badhaadhinaa deeggara. Atillee isa wajjin dhuftanii jechuudha. Walumaan dhufne garuu paartii badhaadhinaa deeggara Jawaariin ammoo hin jaalanna waliin dhaabbanna adeemsi isaa kun ammoo bareeda. Kanaaf eebba kitaaba. Magaalaa kamirraa dhufteetti UK magaalaa kam? Ani magaalaa Manchester asumarraa dhufe. Ati Manchester? Manchester itti immoo. Kitaaba argatteerta bitatteerta? Kitaaba hin bitanne laayinni dheeraa waan ta'eef kitaabni baay'ee qaala'uu mala jennee gara duubaa warrummaa keessummaadhaaf dhiifne jechuudha. Kitaaba kana keessatti wanti ani hin argaa hin eega jettee mataa kan kee keessatti fakkeenyaa fi qabsoon Oromoo kun bu'aa bahee hedduu qaba. An fakkeenyaaf amma waan akka mataa kiyyaatti eegu keessa guyyaa irreecha Oromoon dhumatti san achi namni gaafa namni 700 waraana argitee yaadi yookiin ammoo addawaayii jedhamuun dhumate guyyaa san achi keessatti ni argaa laata jedhee waa yaadu qaba. Guyyaa daa'uun wayyaanee jedhan sana jechuudha. Mee ati akka dhuunfaa keetitti kitaaba kana keessatti osoo waan akkanaa achi keessa barraa'ee jiraatee seenaadhaaf taa'e jettee wanni ati sammuu kan kee keessatti barreessitee qabdu wanni ati qabsoo Oromoo kana keessatti waan daganne waan yaadattu. Maqaan kan kennuun? Maqaan kiyya Rahmaa jedhama. Rahmaa akkamii qophii har'aa qophii kitaaba hin gaabbuurra jirra sagantaa baay'ee guddaa fi bareedaarra jirra akkamii argite sagantaa kana? Baay'ee sagantaa bareedaa sagantaa namatti tolu baay'ee hedduu gammannee jirra. Eessarraa dhufte? Aniin London irraa dhufe. Deemsa sa'aatii meeqa? Deemsa sa'aatii 4 fi hafa. Waan qabsoo Oromoo kana keessatti kitaaba kana keessatti hin argaa waan akkanaa kitaaba kana keessatti eega jettee waan qabda sammuu kan kee keessatti fakkeenyaaf bu'aa bahii qabsoo Oromoo kana keessatti waa hedduu ta'ame akkuma tuu beektu Jawaar hidhamuun Hacaaluun ajjeefamuun ammas namni hedduun mana hidhaa duuduun qeerroon hedduun ajjeefamuun waan akkanaa kanaa ture. Wanti ati sammuu kan kee keessatti yaadattu wanti akkanaa kitaaba kana keessatti osoo mul'ate yookiin osoo barraa'ee jiraatee seenaadhaaf taa'e wanti ati jettu maaltu jira? Ani kitaaba kana keessatti waan hedduu eega because dhaloonni keenya hedduun ka armaan dura kufee hedduu jira qeerroonni waan hedduu ta'anii jiranii biyya keessatti kitaaba kana keessatti seenaa akka Hacaaluu Hundeessaa fa'aa irratti dabran waan kana fa'aa keessatti argaa jedheetii yaada'an waan ta'ee dabreessanii waan nu manaa bata'e as keessatti waan hedduu arga jedheetii yaada. Dhaloota keenya dhufuus dhaloota qubeetiifis akka seenaa
ta'a jedheeti yaada akka yeroo duraatiif yaaniin kitaaba afaan oromoo Akkuufis harkaan qabatuufis bitadheetiin hin jiraami ka waa'ee qabsoo seenaa oromoo yeroo duraatiif kana waan ta'eef waan hedduu keessatti baranna jedhee yaada. Amma laayivii feesbuukii Jowaar Mohammadiin dabraa jira ammaan tana laayivii jirti uummata oromootiin maal dhaamte fuula kan kee gara kaameraa. Uummata oromooti wannaan dhaamu qabsoo qeerroon irratti cabsanii fuulduratti akka itti deemanii fi namni nu jiru liidari keenya Jawaar waan ta'eef jala deemnee namni nu qabnu Jawaari jala deemnee caqasuu oduu garanaa garas guuruu azoon ta'ini Jawaar nama qeerroo biyya tana sochoosaa jiru ummanni nama jala jiru kanaafiyyuu tokko taane Jawaarin jala akka deemnu jedha san rakkoo biyya keessa jiru takka lama jedhamee waan ibsamuu miti daa'imni ganna 9 ka itti du'aa jiru rakkoon biyya keenya keessa anaa miti ijoolleen xiqqishuun waggaa 5 ni beekti amma waa'ee rakkoo biyya keessa jiru yoo ati gaafatte jechuudha. Maal irraa gaafata kan waan hedduu nama gaddisiisu wanni biyya keessa jiru bilisoomne jennee yeroo silaa itti gammannutti azoo namni nu dura jiru nama Oromoo jennee jala deemnee harka rukunnuufi ilmaan teenya fixaa hiriyoota teenya ilmaan teenya fixaa qeerroo teenya muraa fixaa abbootii teenya mana dhufanii tumanii haadholee teenya akkas godhaa jiranii maaltu hafe. Waan inni deemuudhaa deemu waan shakkaniif ummata Keeniyaa qopheessaa ture san fashalsiidha yaadan jechuudha. Yeroo takka hawaasa keenya ka Keeniyaa jiru ka gosoota Oromoo, Somaalee, saboota hedduu achi jiran ka kumaatamaan kitaaba san eebbisuudhaa qophaa'anii shirri harkatti fashaleessaniin shirri diinaa fashaleessuu yaalullee yaanni keessan humni keessan cimini keessaniif tokkummaan keessan firaaf alagaa biratti illee waan dhagahameef hedduu galatoomaa allallee isiniin boonaa naa galteeffadha. Duula Awurooppaatti gooneen akeeka qabdi. Duula waliigala hingaabbuudhaan godhaa jirru kana bikka lama qoonneen laalla. Kutaan duraa the first phase ummata dammaysuudha. Ummanni keenya waggoota 2-3 dabre kanatti akkuma gaafanneef akkuma isin waanneen boqonnaarra turtan haara galfattan nageenya dhufuu abdiidhaan eegaa turtan. Nutis waan dandeenyu yaalii goonee amma immoo ummanni keenyas dammaqee nageenyi kadhaadhaan didame sun jaalatamee osoo hin ta'in harki bicciiramee nageenyi biyya keenyatti akka bu'uuf waamicha gooneen yeroo gabaabaa keessatti ummanni keenya callisee dhaggeeffataa akka jiru malee akka hin rafne waan mirkaneessitaniif galatoomaan isiniin jira. Jarri mootummaatis warri if dagate warri eenyu ka Oromoo achirra isaan keessa maal fiddan amma booda Oromoon cabte jee yaade torban 2-3 keessatti Oromoon hanga fiigeessu galma hunda guutuudhaan sochooftee fi qaamaanis argamuudha. Hojiin har'a akka duraatti uftuuruu fi of jajuun hafee gandaranii piroojeektii dudullacha haaromsanii eebbisuutti dirqamanii jiranii jechuudha. Wanni beekamuu qabu ummanni kun ummata tuffatamuu miti. Ummanni kun ummata kabajaan isaan malu kabajaan moo kadhatee osoo hin ta'in kaan kabalee kaan muka itti cabsee kabajaa isaan malu akka argatu qabatamatti ka agarsiiftan waan ta'eef hedduu galatoomaan isiniin jira. Kana booda gara Ameerikaatiin deema. Minnesota irraa eegaluudhaan magaalota adda addaattiin deema. Kun marsaa lammataa ta'a jechuudha. Second phase of the campaign. Hanga ammatti uummata keenya dammaysu mooraa isaa gamaa gamana jirtu kakaasuu if yaadachiisu haasoysiisu falmisiisu irratti fuulleffanne. We were agitating. We were focused on agitating, provoking discussion. Marsaa itti aanu irratti engagementii eegalla jechuudha. Marsaa itti aanu irratti qabsoon itti aanu qabsoon marsaa itti ta'u akka qabu xiinxala gadi bu'ee gadi fageenya qabu mooraalee takkaa'u galma gurguddaa kanarratti taa'uun ol keessatti kan mareen hoggaa ta'u
cufaadhaan immoo hayyoota keenya beekota keenyaa fi hogganoota sadarkaa hawaasaa adda addaa irra jiran wajjin balbala cufannee kan maree nu ta'a. Hogganoota Oromoo qofa osoo hin ta'in hogganoota sabaaf sablammoota biyya sanii akkasumas naannoo sanii jiran wajjin marii karoorfannee lafa kaa'annee jira. Marii san irratti hundaa'uudhaan gama dhumaa irratti cuunfaa takkaa'u karoora tarkaanfii fudhachuudhaaf deemnu kan beeksisuudha jechuudha. Kanaaf isinis bifa adda addaatiin yaada keessan gaafii keessan akka torbaanota darban kan agarsiisaa jirtanitti gara fuulduraallee akka agarsiiftan isin gaafachuun barbaada. Dhumarratti laabtutti asin geenye waggoota 50 dabre kana bakka irraa kaanee bakka irra geenye xiqqoo miti. Bakka garaa keenyaan geenye bakka hawwin hin geenye tarkaanfii sadii waggaa dura deemne tarkaanfii lamaaf duuba deebi'u jira. Garuu immoo bakka kaleessa irraa kaan hin jirru. Gara fuulduraas wal dhaggeeffachuudhaan walitti dhufuudhaan walii himuudhaan wal waqaruudhaan wal qaruudhaan ummanni kun waan isaan malu ifiifis ummata Itoophiyaatii fi ummatoota naannoo saniifis nagaa tasgabbiif dimokiraasii fiduu irratti shoora rabbiin isaa kanne ka lakkoofsaan isa guddise ka dachii badhaatu irra isa kaa'e ka dhugaa fi gadaa isaa kanne san irra eegamu galmaan ga'uudhaaf akkuma dur caalaa arras muuxannoo arganne ta'arriin nu biqilta kana fayyadamuudhaan ummata Oromootis ummatoota biyya keenyaatis ummatoota ollaa keenyaatis mataa ol qabachiisuu fi rakkoolee bara baraan irra jiran ofirraa akka mulqu ijaaruudhaaf dammaysuudhaaf tokkoomsuudhaaf hojii eegallee jirra. Hojii kanatti akka nu jira hiriirtanii isin gaafadha. Bolton Manchester UK isin hanqatu taate isiniif ergina wanta kan yaaddeeyna yoo isin hanqatu taate isiniif ergina ka afaan Ingiliziitillee yeroo gabaabaa keessa ni dhufa. Bal'inaan marii kan itti fuunu taata kitaaba dubbisa kitaaba gaafa dubbiftan qabiyyee kitaabaa irrattillee gama onlaayinis yoo taate kan maree nu ta'a jechuudha. Oromootii hedduu isin jaalladhaa nagaan naa bulaa. Qabsoon Oromoodhaa amma isin jirtu roga duraarraa roga addaatiin Jawaar keenya amma qabsoo deemaa jirtu nu keessa walirra qabsaawaa jirru waan taateef akkuma atuu tuttuutee jirtuuf haalli duritti qabsooyte haala waa'ee diinaa fi alagaarraa fi waliin buufachuuti taammaatu ta'uuf keessa walii qabsooyin waan taateef royni isiin barbaachiftu akkaataa atuu himte wal mari'achuu hawaasa keessa hooggan hawaasaatiif hunda wal mari'achuudha. Ani addatti waaniin akka maqaa uummata Oromootiin jechuu barbaadu alama tokkoffaa hayyoota Oromoodhaa kutaa 11 irraa argaman kabara dabre waggaa 5 dabre si wajjin qabsaa'e hundinuu diina galanii meeshaa siin lolanii ta'anii waan jiraniif amma qabsoota nammaatu nu tanaddaa waan taateef hayyoota nuu qabdee hayyoota nuu jaartee maqaa keetiin hooggansa keetiin uummata Oromoo keessa hayyoonni jaaramee bakka takkatti mari'achuudhaan akkaataa ittiin fuulduraaf itti deemnu kan badaa ta'e qabdee gaadii sa'aa gaadanii elmatanii ifuma bira gaaditee kan gaarii ta'es keessa walumaan dalagaa hunda dhageeffattee harki tokko harkatti qubni tokko quba tokko dhiqu kophaa ta'e deemuurra taraa dhuftuuf nuti akka yuukkeetti ballamoonni sii seennu maqaa uummata kanaatii fi qeerroo babareedduu tanaatiin bakkittoon caayaan irraa sossoonee hayyoota nuu jaartee ittiin nuun deemtee asirraa konferansii hayyoota Oromoo yaada Oromoo fuulduraaf biyya teenya akkaataa ittiin qabsooynu qabsoo amma nu eegalchiifte kana si wajjin qabsaa'uudhaaf akka aadaa nuu galtu hayyoota nuu jaartu kophaa deemuu dhiiftu gaafa hidhamte waan si duubaa nu sossootuu dhabne ni dhukkubsanne si wajjin dhukkubsataa jirra aadii seenna akka qabrii si wajjin seennu qabsoo Oromoodhaa summii dhugaan milisoomnaa itti ni dhuyna miliyoonni 70 warra dhugu kana waan taateef wanni sirraa komannu Oromoon si komattu Jawaar kophuma deema hayyoota maa dhiiseedha hayyoota 100 qabna amma Ameerika deemta hayyoota biyya keessaa deeme akka Gadiiruu Seenfaa namoota hedduu waan qabnuuf hadaraa wanni siin jennu caayaa asirraa eegalleeti konferansii hawaasa hayyoota Oromoodhaatiin akka nu deebitu maqaa qeerroo tanaatiin qophii akka taanuuf ahdii akka nu seentuuf kana si gaafanna galatooma. Turaan dursee galatoomaan isin jaa hawaasa bal'aa naannoo adda addaatii waliin qabamee kan turaan dursee galateeffachuu barbaadu.
Maalif yeroon qabbanaa yeroo tana namni waliin dhufee hundi keessanuu rabbi isin haa milkeessu rabbi isin haa gammachiisu. Tokkummaa keessanillee rabbi isin gidduutti haa eeguun ja'a. Yaadni dubbachuu barbaadu yaada sadii. Tokkoffaa ilmaan Oromoo biyya Suudii hidhaa jiran nama 45 duratti murteessan sanaan dubbachuu barbaada. Lammaffaa immoo ilaalchoota amma nu gidduu jiru waa'ee gantummaadha. Dubbii gantummaa kanaas dubbachuun barbaada. Dubbii sadaffaa immoo ilaalcha Itoophiyaanummaa fi Oromummaa wal lolu jira kanallee sadeen kanallee dubbachuun barbaada. Inni tokkoffaa warra Suudiitti hidhamee jiru nama 47 waggaa darbe keessa murtiin du'aatti murtaawee sana keessa namni 2 duru mootummaan Suudii ajjeesee jira. Ijoolleen tun ijoollee dhalattoota naannoo takkaatii miti. Kutaalee Oromiyaa hunda mootummaan naannoo Oromiyaatis haa ta'u aktiivistoonnis miidiyaalee gurguddaan akka barbaachisaa ta'etti sagaleen taaneef. Jidduutti sagaleen taa'amee turee fi yeroo sagaleen taa'amuuf murtiin du'aa irraa dhaabbattee turte sagalee paawara goonaan. Lammaffaa immoo torbaan kana keessa murtii du'aa irra murteessaniiti ijoollee nama 45 ilmaan Sikoomandoo, ilmaan Harargee, ilmaan Walloo, ilmaan Jimmaatii fi ilmaan Shawaafaa nuufetti keessa jira. Ijoollee nama 45 murtii du'aatii eeggata barbaachisaa yoo ta'e illee silkii isaanii harkaa qabna isin dhageessisuu dandeenya. Namoota kanaas dhaabbata mirga dhala namaa adda addaa wajjin waliin galuudhaan akkamitti ijoollee tanaaf sagalee taana. Biyya alaa kana keessatti heddummaannee akka galaba deddeemurra sagalee namaa ta'u. Lubbuu ijoollee tanaa haa baraaruun ja'a hawaasa bal'aa biyya keessaa biyya alaa waamichaan isinii godha. Lubbuu nama takkaa durarraa oolchuu kan rabbitti illee filatamaa waan ta'eef har'a anaa fi isin hundi keenyaa'u biyya kana jirra dimokiraasiin jirra. Obboleen keenya yoo nuti akka ilmaan Oromootti waliif hin haadhoofne eenyu waliif haadhoota. Yoo nuti waliif sagaleen taane eenyu waliif haadhoota. Kanaachaaf hawaasa bal'aa dabalatee obboleessa keenya Jawaar dabalatee illee waamicha atis mataa keetillee karaa dhaabbata mirga dhala namaatiin ijoolleen tanaan sagalee taatee fi atillee gama rabbitti kan ilma namaatiif hin dalagin kan rabbitti illee hamaa asirra deemu jira hamaa kanarratti illee rabbitti cayaasii ta'an ja'a tokko kana inni lammaffaa waa'ee gantummaati. Inni lammaffaa waa'ee gantummaati. Gantummaa tana keessa yeroo dubbachuu barbaadu manguddoo qabsoo nu dura turte warra arraas lubbuudhaan as keessa nu keessa jiran hundaa galateeffachuun barbaadu. Maaliif bara isaan umrii dargaggummaa akka keenyaa kana gantummaa nu ture. Arrallee nu keessa jiranii karaa isaan nuusaa kan dhiifneeti karaa naggaadee siyaasaa nuusaati. Karaa gantummaa keessa deemnee jirra. Yaa jara keenyaaf haa laalu. Bakka deemutti qophii qopheessu hundaa'u kutaalee ilmaan Oromoo hundaa'u walitti fidanii qophii qopheessu. Akka Oromummaatti hojjaa dhaabbachuu bakka isteetii irrattis haa ta'u bakka hundaatu namni ganna hundaa yoo wal keessatti argame tokkummaa keenyaaf illee gaarii wanni humni biyya dabra waa'ee gantummaa bakka hundaa'u dhaabbachuu qaba. Walgahii amma booda godhatullee Jawaar ifaa ifattiin sitti himaa ilataa naannoo takkaa qofa hin godhatiin ati Oromoo guutuudhaati arra durallee Jawaar marfamee gaafa jaaniin kutaa Oromiyaa guutuu sitti hirmate malee kutaa tokko qofaa miti. Dhimma kana akka obboleessattiin siidhaama dhimma kanaan dubbachuu barbaada. Gaafiin sadaffaa immoo namoonni ani nama siyaasaatti ijoollummaan siyaasaa keessatti guddate ABO na guddise. Waa'ee siyaasaa ni hubadha. Ilaalchi amma waliin jiru ilaalchi Itoophiyaanummaa fi Oromummaati. Ilaalchi Itoophiyaanummaa kana dhugaa waan ati daleetes haqa keessiif hin dubbadha. Si dura namni Itoophiyaa biyya jedhamtu akka bineensa laalaa ture Itoophiyaanummaa dhala ammaa siif fudhachiise. Herreeduun isaa Itoophiyaanummaa akka bineensa laaluu dhaabee jira. Kana siif hin kaaya. Garuu Itoophiyaan tuni bu'uureffamni isaatu dhiiga hayyoota Oromoo ajjeesuudhaan. Atis dheeyxee Hayilee Fidaa osoo bara sana seenaa isaa yoo dubbiftee dhaabbatu Itoophiyaanummaa irraa osoo jaanii lubbuu dhabe. Jeneraal Taaddasaa Birruu ministeera biyyattii ta'eeti hammeenya Itoophiyaanummaa kana harkee qabsoo mooraa Oromoo dabalame. Atis akka ilma Oromoo tokkotti Itoophiyaanummaan sun lubbuun si kabachiifti si qofaa miti. Nama si jala deemullee lubbuu kabachiifti. Kaampii Itoophiyaanummaa keessa Oromiyaa keessatti as deebi'iin siin jaa. Tokko lammaffaa kaampiin Itoophiyaan tuni nuti fi Itoophiyaan Oromoo wajjin dirree lola irratti wal baranne dirree lola irratti wal gaggeessina. Dirree karaa qalamaatiin wal gaggeessinaa sana sammuu sana keessaa kan itti yaaduu qabda. Karaa qalamaatiin jaarraa abbaa gadaa waaqoo guutuu dhaamsiisaan jaanuuf gahaadha. Nama biraa ilaalachuu nu barbaachisu. Kanaafuu dhimma kanallee akka ilma Oromootiin siidaadha. Siyaasaa dubbannu keessatti illee waa'ee gantummaa akka baafannuu sinaama galatoomaa ulfaadha. Duraan dursee obboleessi keenya Jawaariin si arguuf hedduu gammadaadha. Akkasuma du'arraa haftee kitaaba barreessitee uummata keetiin ga'uudhaaf baga Rabbi si gargaare. Ifaajee kitaaba barreessuun qabu nama kitaaba dubbisitu beeka. Kanaaf baga milkooyte siin jechuu barbaada.
kanatti aansee hawaasa kanaa wanti jechuu barbaadu rakkoon biyya san keessa jiru akka warri mootummaa nutti himullee miti akka Jawaar faa nutti himanillee oli hawaasni keenya rakkoo guddoo keessa jira kana nama biyya san dhaqee deemeetu argaa jechuudha akka fakkeenyaatti achumaanis hawaasa sanii yoo sagalee ta'uuf taate hawaasa tokko ka mootummaallee hin beekne ka uummanni illee hin beekne tokkoon isinitti hima uummanni kuni Arsii Bahaa aanaa shirkaa fi godina Baalee aanaa Gaarfaa gidduu kana jiraata uummanni kuni walumaa galatti bu'uuraalee misoomaa jedhan jireenya isaa keessatti argeen beeku karaan qabu mana barnootaan qabu dhaabbilee fayyaan qabu waggaa tokko waan caaluuf qaamni hidhate waraanni bilisummaa Oromoo naannoo san jira jedhamuudhaan gama Baaleetiin aanaa Gaarfaatti waraanni waabee irratti marsee gamanaan ammoo akka isaan gara Arsiitti ol hin baane uummata kana waraanni marsee waraanni gidduu kanatti qabe uummanni kun uumama isaatti horsiisee bulaan lafa gammoojjii irra jiraata waan silaa oomishatu kana yookaa achi guyyaa lama deemee magaalaa Gaarfaa geeffata yookaan ammoo gamana dhufee Arsii magaalaa gara Gobeessaa geeffata uummanni kun waan oomishate kana akka ol hin geessine waraanatu dhoolu gamasiin gara Gaarfaa kan geeffanne waraanatu dhoolu uummanni kun dargaggeessi jiru kun baqatee magaalatti gale kun baqatee gara Sumaaleetti yaa'e kun bosona namni achitti hafee ijoollee fi manguddoota qofa namni isaan beeku hin jiru naannoo sana akkuma isin hin jedhe bu'uuraaleen misoomaa waan hin jirreef nama baratees hin qaban nama isaanis dubbatus hin qaban uummanni kun guyyaa waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromootu karaa kanaan bahe jedhee goojjoo isaan qaban irratti gubu halkan ammoo qaamni hidhate dhufeetu waraana bilisummaa asii nyaachi waraana raayyaa biyyaa asii nyaachiftan jedhee uummata kana darara rakkoo kana keessa jira uummanni keenya kuni fakkeenya xiqqaadha kana akka quba qabaattan isin jechuu barbaade kan itti aanu ammoo this a personal question yoo barbaadden deebisaa barbaadden dhiistaa ijoolleen gaaf dur lubbuu keessi baraarte sila har'a nullee si arguudhaaf carraa rabbii ta'e malee itti gaafatamummaan isaanii ijoolleen sun maalirra jiranii hagamta akka quba qabdaa waan jedhuufi horii kun dagaag gaafii kiyyaaf jecha Maraaraa Guddinaa tokkorraan ka'a Oromoo sodaa irraa bilisoomsinee garaa irraa bilisoomsuu dadhabnee jedhe please waan kana maaliif waan kana jedhe rakkoo yeroo ammaa kana hawaasa keenya keessatti namni bahee dhimma wayii fixachuu dadhabe jireenyi qaala'insa rakkoo hawaasan keessa jirtu atuu ni beekte namni sitti himu kanaaf namni biyya keenyaa ifii wal dararaa jira waan kana namni keenya akka nama siyaasaatti akka nama waan tokkoof dhaamsee sagalee atarra sirraa taatu achitti daldee achitti deemee onlaayinii bakka maratti namni waan kan laal namni keenya waan kanarraa akkamitti baratee wal miidhuu sanirraa dhaabbachuu danda'a namni keenya sodaan qabu warra dhugaadha garuu sababa garaatiif jecha wal miidhaa jira namni keenya firatti kana jechuun barbaadaa gaafii qabu obboleessi kiyya tokko taasise gaafii biraa waa'ee kolodanii kanaatillee irraa barreessaa jira waan kana akkamitti ilaalta please gadi qabii sirriitti irraa waan kana warri mootummaallee amma dandeettutti dhiibbaa godhiiti namni warri kanarraa waa qabu miidhame akka jirutti namni waa duraa kanarraa qabu karaa irratti bal'isanii maal jedhanii manniin irraa diigamee dhumee jira. Galatoomaa jecha akkuma beekamu salphatti as hin geenne bakka har'a jiru kana gahuudhaaf qeerroo kumaa fi kitilaatu itti wareegame akkasuma ammas har'a geennee qeerroon biyya keessa dararamaa hidhamaa ajjeefamaa tumamaa jirti halkanii guyyaa waan kanarratti maal jetta siin jechuu barbaada kan itti aanu ammoo dhuftee jirtaa dhufaatiin ati amma dhufte kun dhufaatii qeerroo jirtuuti moo buukii bittuuti jechuu barbaada galatooma. Gaafii hayyoota gurmeessuu jettaniini iyyaadina itti dhufna ka gurmeessine jirra isin ka madura mul'atu qofa agartaniimi hedduu jira bar hedduu gurmeessine hedduu ijaaraa jirra ni mari'annaa hunda wajjin mari'achaa bilcheessaa deemna falmii hayyoota jidduu jirus falmii hogganoota siyaasaa jidduu jirus hin jibbina nuti ummata gadaati ummata dimokiraatawaadha yaadaan wal waqaruu wal falmuun karaa kanaa miti karaa kanaa sirri jecha kanaa miti jecha kanaa sirri jedhanii wal mormuun rakkoon qabu
garuu teenyee waliin waqarru deemaati dalagaat wal falminaa jechuudha. Kanaaf san hedduu yaaddaynaa itti deemnaa kophaan deeminaa kayyattu kophaan deemin kayyattaniif an takkaa kophaa ta'een beeku hoggaan dhaladhuus ijoollee hedduu wajjin dhaladhe amma immoo miliyoonota wajjin deemaa jira. Warri Jawaar kophaa deemaa jee naa yaaddoftanis yaada gaarii yaadurraa kakaatannaa gala warri kophaa deemaa jee tuffatas warra isaan duraatirraa haa beeku. Takkaa kophaa deemeen beeku yaada ummataatiin deema ummata wajjin deema. Kaleessa fa'a xiqqaa turre har'a sirna keessaas sirna alaayis biyya keessaas biyya alaayis hojii dippiloomaatiis bal'ootti dalaineeti deemaa jirra sun hedduu isin yaachisini jabaannee itti deemna waan hedduu miidiyaadhaan dubbachuu waan hin taaneef keessa abboota keessa wajjinis hoogganasa keessan waan haasanii jira waan hojjetamaa jiru jira san hedduu yaaddayna. Dhimma ilmaan Oromoo suutii waan hedduu nama gaddisiisu biyyoota Arabaa kana keessa namni Oromoo qofti gara miliyoona olii jira. Ka Itoophiyaa kaa waggaa walitti dabalamu probably miliyoona 2-3 ta'uu danda'a. Ka mana hidhaa keessa cinqamu qofa osoo hin ta'in kammaan dalaguu sadarkaa gabrummaarra jira bakka hedduutti. Kana ka mudate waa lamarraayi. Tokkoffaa ijoolleen tuni hoggaa gara biyyoota sanii ergaman leenjii gahaa hin kennamuuf. Afaan Arabaa barachuudha qaban ture. Dandeettii skills ogummaa qabaachuu qaban turan. Ijoolleen tun osoo leenjiin osoo hin qophaa'in kana dallaalli karaa adda addaatiin erguu hin baanu kan ministeerummaan ergaa jiru ijoollee tana mirga isaanii osoo hin barsiisin dandeettii osoo hin uuminiif afaan osoo hin barsiisin waan erganiif biyya sanitti sadarkaa gabraatti jiran. Lammiilee biyyoota adda addaatti biyyoota Arabaa kana keessa dalaga. Isaan keessaa kaffaltii gadaanaa kan argatu miidhaan hamaan kan raga'u lammiilee Itoophiyaati jechuudha. Tokko erguu irratti wanni jiru jijjiiramuu danda'uu qaba. Deengaddaas bika tokkotti haasa'aatiin ture. Nuti humna namaa ekspoort godhuun dirqamanuuf. Garuu humni namaa nuti ekspoort goonu sun ka kwaalitii takkaahuu qulqulliin isaa cimaa ta'e dandeettii afaanii kan qabu dandeettii ogummaa kan qabu ta'uu danda'uudha qaba jechuudha. Gaafa akkas ta'e achitti mirgi isaanii kabajamaaf kaffaltiin kafalamuuf illee wayyata. Rakkoon lammataa hojii gara ministeera haajaa alaatii fi embaasiitiin laafachuudhaati. Warri biyyoota Arabaa jiraatan ni beeytanii sadarkaa olaanaatti warri kafalamu warra Filiippiinsii fi Indooneeziyaadhaati. Jarri kun embaasiiwwan isaanii Suudiis ta'ee Kuweetis bakka biraa jiran hojiin isaanii nambar 1 mirga hojjettoota kanaa kabachiisudha. Jarana wanni mootummaan mirga hojjettoota kanaa kabachiisuu qabuuf doolaara isaantu fida. Amma doolaara biyya alaatii galu jaan kana kasin ergitan xiqqa ka Ameerikaa irraa ergamus xiqqa dachaan hedduun ka biyya Arabaatii dhufu kana beektanii doolaarri guddaan Itoophiyaa dhufu ka bunaatiis ka caalu ka gargaarsa faranjiitiis ka caalu ka isin ergitanis ka caalu dachaa hedduudhaan maallaqa ijoolleen tuni biyyoota Arabaa keessatti dha ture jechuudha. Mootummaan kuni ka lubbuun keessa jirtuun maallaqa ijoolleen tun gara biyyaa maatii isiitiif ergituun mootummaan irraa fayyadamaa jira ijoollee sanarraa. Mirga ijoollee sanaa kabachiisee maallaqni isaan argatan galiin isaan argatan akka wayyaa'u gochuun faayiduma mootummaa kanaati jechuudha. Gaafa dura galleessan gaafa Dr. Roqnaan ministeera haajaa alaa ture yaalii goggodamaa ture leencollee gaafa achi ture hanga tokko yaalaa ture. Garuu qajeelfamni sirriin rakkoon jiru Itoophiyaan yeroo ammatti tarsiimoo fi imaammata haajaa alaa akka hin qabne beektanii Itoophiyaa has no foreign policy. Ijuu dunuunfatanii oofuu jiran. Ambaasadoota hoggaa yaaman gaqqabaniiti beekuun biliijnichi kararra ijaaran kana agarsiisanii torbaan lama turisanii ergan. Ambaasadoonni nu achi ergan gargaartonni achi ergan ka afaan beekan ka aadaa beekan ka seera biyya sanii beekan ka uummata biyya sanii wajjin dalaguu danda'an. Hojiin ambaasadara Suudii jiru takkaa'u Kuweet jiru takkaa'u Beeruut jiru bakka adda addaa jiru nambar 1 ka ta'uu qabu mirga ijoollee kanaati jechuudha. Sani asitti yoo anis isinis hamma dandeenyetti dhageettii qabnuun kara qabnuun
waan dandeenyu lubbuu ijoollee kanaa baraaruu fi warra kaanis gargaaruudhaaf waan dandeenyu ni goona gurbaan na gaafate sun gara offlaayiniitiin naquun namitti odeeffannoo ol jijjiirree waan ajjatamuu qabu waliin mari'annaa jechuudha. Gaafiin biraa ilaalcha Itoophiyummaa fi ilaalcha Oromoo dhiiroo ani irratti bulisitti illee kijibu Itoophiyaa fi Oromoo waliif haallaa turanii amma araaramuun dirqama wali araarsuu qabna Itoophiyaan ta Oromummaas Amaarummaas Tigrummaas Somaalummaas Walaayitummaas keessa calaqqisiiftu akka taatu godhuun dirqama adda adda deemuun nama tokkoof illee hin fayyadu adda deemuun illee hin dandeenyu wali araarsuun dirqama haana fudhadhaa yoo hadhaa shukkana irra buusaa dirqama kun this is a must wanni akkasitti hin danda'amu kun an waan isinii ta'uun isinitti waan isin gammachiisu miti ani entertainer yookiin bashannansiisaa keessanii miti an hoogganaa keessanii hoogganaan waan ummataa ta'u dubbata waan ummataa ta'u dalaga malee waan ummata harka dhooyisiisu takkaa'u ziis goosisu san hin barbaadu wanni Oromoodhaa ta'u ummata keenyaa ta'u waan ammarra keenya qabachuu miidhaan maqaa Itoophiyaatiin nurrattis maaliin jechuun jira jituu kana akkuma kalees maqaa Itoophiyaatiin nuti miidhamaa jirru arra ijoolleen nuti angoo irra baafne maqaa Itoophiyaatiin saba biraa miidhaa jiran kun jibba farra Oromoo akkuma kalee nuti maaliif barra Itoophiyaa bara haraam nuti taateeti miti takka baaybilii takka quraanni haraam nuti hin goone miidhaa maqaa Itoophiyaatiin nurra gahaa tureetitu Itoophiyaa nu jibbisiise arra maqaa Itoophiyaatiin miidhaa saboota adda addaa irra gahu Itoophiyaa osoo hin ta'in Oromoon akka jibbamu godhaa jira jechuudha kanaafi arra Amaaraaf kan falmuu qabu Tigraayif kan falmuu qabu Somaaleef Walaayitaaf kan falmuu qabu adda durummaan Oromoodha ifiif jecha jechuudha kanaaf Itoophiyaa fi Oromummaa walii araarsaa eenyummaan biyyoolessaa sabdaneessummaa biyyattii kan calaqqisiisu akka ta'u saboonni immoo keessatti eenyummaa isaanii kabajamee fi wal kabajanii walii beekanii walqixxummaadhaan akka jiraatan gochuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Waan onnee nama tuqu dubbate mucaan waa'ee shirkaa dubbate sun rakkoon uummataa ta mootummaan jehuusaati jedhu walii si jeemi awwaaniin beekuu fi ragaan qabu osoo nama si dhiime biyyaa gubata. waan namni keenya keessa jiru salaaletti waan namni keenya keessa jiru wallagga bahaatti waan namni keenya keessa jiru gujiitti waan namni keenya keessa jiru arsii bahaatti arsii lixaatitti shawaa bahaatitti wallaahi namni Oromoodhaa namni biyya sanii akka ammaa kana takkaa dararamee salphatee hin beeku kuni anjoollee ammaan gora jirtu waan mormuufi miti it's a fact mee keessattuu warri biyya alaarraa biyya san dhayitan abbaa feetan deeggara mootummaa deeggara yoo barbaaddan garuu Finfinneef Adaamaaf dirree dhawaa teessaniin deeggarina yoo sodaattan miilaan Adaamaadhaa bahu sodaateeti Adaamaa ta'ee mootummaa faarsa kijibaan boosan dhaquu hin danda'u banni kijibaa sodaree dhaquu hin danda'u gabba'uu hin danda'u maaliif tokkotu takka milishaatu miila isa cabsa takka qacaaqaatu harkisee fuudhee deeman namni keenya dur gabroomaa ture hidhamaa ture bayee galuu nu magala ture arra bayee hoggaa galu bar salphinni irra ga'u akka fedhan cafaqan akka fedhan tuman sangaarraa qalatan sangaarraa gurguratan wanni hin dubbachaa jiruufi salphinni kuni keessattuu zamana Oromoon biyya bulchitutti ta'uunsaa qaaniidha jechuudha itti qaanfachuudha qabna jechuudha kan ammoo jijjiiruudhaaf saba hundarraa kaasuudhaaf laal lolli kuni Oromiyaatti eegalatti Tigree dhaqee Amaara ga'e amma Somaalittis gaffachaa jira kanaaf salphina sababa lolaatii fi